sila amantaadhaan deemu. Amma immoo amanticha jaalladheera afaan kootiin malee hin dhagahu. Anoo afaan kan koo afaan ittiin afaan banadhe afaan jiraadhe sababni amantiin kun harkatti badaa jiruuf sababni amantiin kun guyyaarraa nama kasaaraa jiruuf sababni amantiin kun namni maaliif afaan kan kootiin hin godhanne jedhaa jiruu fi sababa irra caalaan of ta'uu dadhabeeti. Waggaa dheeraa isin tahee jiraate sababa amantii kana jaallatuuf waggaa hamma kana isin dhofse. Amma immoo hireen argadhe uummanni Islaamaatis uummanni Kiristaanaatis uummanni waaqeffataatis na balfaa jiru afaan koo dubbachuu irratti. Eega Oromoon Islaam afaan isaatiin lallabataa jiraate. Eega Guraajiin afaan isaatiin Islaamummaa lallabataa jiraate. Hayyamatti hin gaafadhu afaan kan koo jedhee haasa'uutu irra ture. Manni lubaa Oromiyaa hayyama hin barbaachisuun silaa utuu silaa keenyaati. Hayyama hin barbaachisuun yeroo isin jedhu dhuguma dubbichi amantiidha hoo afaan kootiin dagaagee bargaagee dubbachuudhaaf hayyama nan barbaachisu jedhee kanumaayyuu sababa amanticha jaallatuuf ortodoksii hambaa dhiisee keessaan deemu jedhee waggaa kana hunda baadhatee jiraatee ka'ee wal qabatee uummanni keenya kun afaan keenyaan haasa'annaa jettuun sababa jara rakkisee fi gabaabsee yaada ka'a. Tokko yeroo bara dabre yeroo Tigreen harka dheereffattee Islaamummaatti waggaa 7 dura nagaadhaan bittee kaatee waggaa 10 itti aanu ikoonomiidhaa fi siyaasaa irratti hojjettee kaate waggaa 7 boodana amantii irratti hojjette Tigreen wayyaaneen. Gaafa sana harka ofiitiin hin hojjenne Tigreen harka warra amma afaan Oromootiin maaliif akkamitti afaan biraa waaqeffatama jedhuuni Tigreen ofiisitti waan agartee maayii baasii hawaasa biyyattii ta'e hunda isaa gubbaa sana teesseeti jara amma jala jiran kana hundiniin immoo wal taatee maalirratti jibbaa cunqursaa uummata hawaasa keenya irratti godhamu kana irratti wal gargaaraniiti inni maayii baasii hawaasummaa bu'uura hawaasummaa waan jedhamu waan akka bishaanii waan akka qilleensaa waan akka qoonqoo hojjetamu irratti warra amma iyyaa jiru kanatti jaratiyyuu harka ta'ee fi miila ta'ee fi afaan ta'ee fi sammuu ta'ee fi wajjin deemaa ture. Kana yeroo isiniin jedhu ragaa wajjiniin yeroo darbee wareegama harka Islaamaatti sababa Islaamaa gaafii Islaamaa ahbaashii biyya alaatii fiduu kana hundaa wajjin uummanni Islaamaa harka dheereffatee yaada dheereffatee wal qabatee hawaasa biraallee hanqafachuu danda'e akka Oromootti wareegama kan biraa kan Islaamaa kaffalee kophaatti qaba. Akka biyyaatti wajjin qabna akka Oromummaadha kaffaluutti garuu kophaa qabna uummanni Oromoo. Yeroo kaffallee kaanee dhufnee adda barfannu warri harka ta'ee fi miila ta'ee fi warra sana nurratti dhiibaa ture uummata garee dabballoota kaabaa dhufanuu kanatu saaroo ifittee gajjabeeffatee waan kana hojjetaa ture. Ragaan kana dhiyoo kana gaafa dubbiin jijjiiramaa geessee muummichi ministeeraa garee uummata Islaamaatiin akka jedhu tasgabbeessanu nama waan kana tasgabbeessa jedhee itti amanuutitti kan tasgabbeessa filmaata feetan gaggeessa achii kaas yeroo xumurtan maandeetii keessan fudhadhaatii bakka maluun bakka isin barbaachisan dhaqaa gaafa jedhu jedhanu namni jalqaba mormii kaasee hawaasa amantii biraa uummata Oromoo hin ta'in. Nama amantii biraa keessa Oromoon hin ta'in. Oromoon isin waaqeffataan Islaamaa wajjin dhaabbattee maaliif sabummaa na biraa qabdii fi na wajjin dhaabbattee gaafa sana mormitee hidhaan hidhame na wajjin hidhamtee roorroon kan koo roorroo sii ta'ee dabareedhaan naa fudhattee ijoolleen tuulamaan wajjin deemtee galaa ijoollee warra hidhamtee geessitee dhoskitee mana ofii keessa gaafa bakti bafu gaafa rakkoon dhufu warri magaalaa Finfinnee keessatti hamilee guyyaa 10 meeqaa gaafa uummanni jarri dubartoota keenyarraa uffata yaasu Tigreen warri uffatarraa yaasu Tigree miti. Uummata kana uummata jibbaa nii fi Islaamummaa fi Oromummaa qabu. Sababa biraatii fi Islaamummaa qofa keessatti dadhabu. Warra kanatu hojii hojjetaa ture harka dheereffate ragaan koo ammasitti deebi'ee gaafa xumura dubbii gahee baatii 6 fi 7 dabre
akka ta'e wareegamni guddaan kaffalamee jijjiiramuu wanti nuti ittiin dadhabneef dafnee akka gaafii gaafanneen deebii dadhabneef harka warra kanaatu dudduubbee jira. Harki warra kanaa dheeraadha. Namni fooqii 600 wayii jetti kana keessaa qabu waan hin dheeranne hin qabu. Maaluu isaan jala to'annaa jira waan ta'eef. Isaan kun dabbalootaan hoogganamu akkuma beekamu. Qaama mootummaa keessa jiru, makalaakaa baanan keessaa, maaloo keessaa wal ijaaroodha. Wal ijaaroo ta'uu wajjiniini. Rabbiin nu qofatti dhiisee nu qofa soroorroo irratti hin dhiisne. Isaan kuni Imaantii wajjin nagaan qaban, Agawoo wajjin nagaan qaban, Baniishangulii wajjiniin du'aa lafarraa harkisan, Oromoo fayyaa buban, isa kana achi baaniyaan ceencessu, isa kana maaloo godhu Rabbiin gaafatti kaasu, ollumaa wajjin jireenya dhorke. Akka amantii Islaamaatti immoo namni ollaan ofirraa isa yaadda'aa bule azaabni isaaf sabatteen jaamsa ergamaa Rabbiiti. Ergamaa Rabbii ollaan kee yoo kan simatu ta'e si yaadda'aa yoo bule nama kanaan ollaa kee jiraa jechuu yoo kan yaadda'u ta'e amantii Islaamaa keessaa tun ta'in azaaba keessatti boolla tolfataa jirtaa nuun jedhaniit kana biratti ergaan amantiin Islaamaa nu dabarsan ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafa dirqamanii lola muutaa lola gaafa gartee Awurooppaan dolee jennaan kophaa isaanii Abdullah ibn Zubayriin eenyuun ilaas abbayyuu Abdullah ibn Zubayriin namni 4 dabareen gaggeeffamu qaamsa gaafa sana iyo namni arge waa hunda hubata. Ijoollee jennaan bataskaana eeggadha, abbootii amantii keessatti eeggadha, maali madaka bakka gartee gadaama bakka itti namni dhaqee madaqu bakka itti namni dhaqee of qulqulleessu wala tabbatamu akka bataskaanni kiristaanaa eegamu akka biqilli jaraa eegamu akka daa'imman jaraa eegamtu akka dubartiin ittiin bu'amne akka qabeenyi jaraa tikfamu akka biqilli midhaanii nam tokko irra hin jenne akka ammas immoo abbootii amantaa akkasii ammas immoo jaarsotii manguddoo humni jaraa guddaa baatee waraanatti hirmaatin namni si walloltanii nama isinii wallolee isin rukutuu dhafee qofitti malee dubartiin isinirraa bilis daa'imni isinirraa yoon eeggatamin injifatamuun keessan achi keessaan durti yoo gaafa daa'imni miidhamte gaafa sabiyyiin miidhamte gaafa ijoolleen haati manaa dubartiin waan beene miidhamte gaafa manguddoon miidhame gaafa bataskaanni miidhame gaafa gadaamiin miidhamne achiin qabnaa amaanaa jedhanii amaanaa kiristaanaa uummata islaamaatti dabarsan. Lammaffaa nagiraanitti gaafa qeessii wajjiniin masjiinaatti gaafa warri Hadramawti kiristaanonni dhufanii isa rasuulaa wajjiniin mari'atanu utoo jarri ta'aa jiranu asaanaanni asriitti keenyaan Bilaal ka'ii azaanii jennaan jarri kiristaanaa nuufis bakki kadhaa keenyaa nuufa godhamuu jedhaniin bakki kadhaa keessanii akkamii jennaan bakki kadhaa keenyaa sa'aatii kadhaa yeroo kadhaa keenyaatu azkaarul masaa wassabaa akkuma islaamni jedhu jarri kiristaanii warri duriisi akkuma kana kadhaa ganamaaf galgalaa qabu. Kadhaa ganalaa nutti gahee jennaan Bilaal ijoollee jedhanii ergamaa Rabbii waamanii bataskaana kana dafaati magaarrajaadhaan bakka lamatti nu baasa masjiida Madiinaatii beekadha bakka lamatti nu baasa jarri kiristaanaa gar tokkotti tsalootii jaraa godhatu ummanni islaamaa immoo gar tokkotti du'aa haa kadhatu jedhaniiti akka kanatti amaanaa kiristaanaa zimmiyyoota warra namaa wajjin walii galuu nurra kaan ergamaa Rabbii gabaabaatti as hin deebi'a gaafa sheekhiin Ibraahim Tuufaa bakka muftii bu'anu amma islaamni gammade amma islaamni jarri gaddani amma jarri laalatani muftiin akkana laalanne muftiin akkana rifamanii akka kana lukkaanii qonsaanii miidiyaan jarri irratti hojjetan akka jarri itti miidiyaatti fayyadamuu beekanullee gaafa sana warri qabu qalbii qabuudheefi anis bakka jarganaa bu'eetan miidiyaadhaaf of qopheessa jedhee yaada ture gaafa sana keessatti akka kanatti itti fayyadamuu qabna yerootti fayyadamuu qabna yerootti fayyadamu faasaatti facaafachuu danda'uu qabna jedhee hawaasni keenya gaafa sana jararraa ka'ee dammaqee waa hojjetata jedhee yaada ammalli gara fuulduraatti jarri kun miidiyaatti fayyadamuu waan beekaniif fudhatanii gabba'anii maal jedhe namichi itti osoo silsaan akka jedhe gabbaa'ee abdaam wal jaada'u halkan tokkotti muftii 40 shuumee bulee jedhe kijiba akka jedhe muftiin islaama keessatti shuumamu muftiin qara'amee argatama beekamtii argata malee namni alaatti hin kennu beekamtii muftii sadarkaa isaa utuu hin beekin gabbaa'ee darasaa akkuma baree jiru sana muftii 40 shuumee jedhe halkan tokkotti maaliif jennaan seenii jaraati jalaa caccabe dubbiin isaanii hoogganaa turan
ummata islaamaa sanaaf gammanne sanatti ortodoksiin islaamaa isa ta'u cherchii maali protestaantii isa ta'u waaqeffataa isa ta'u amantii kadheeronni qabaatu ana biraa wanni hin qabne raayyaa abbaa machaa biraa amantii qofa raayyummaa na biraa nama biraa qaba sammuu na biraa qaba hidda na biraa qaba lafa na biraa qaba laga na biraa qaba laggeen na biraa qaba lafee na biraa qaba roorroon isaa roorroo kooti miidhamni isaa miidhaa kooti cinqii isaa cinqii kooti beelli isaa beela kooti baa'uu hin danbaadhadha maaliif jennaan bunni anii fi namichi reengadda afaan oromootiin nan waaqeffadhaa jennaan harkatti qabame kun afaan oromootiin gaafa inni haasa'u gaafa inni afaan kootiin waaqeffatamu jedhe raayyaan afaaniin achi isa keessaan hin caba beekadha. Jarri kuni jara kana keessaan natti duuluufi malee jara qofatti duuluufi miti kana hubachuu qaba hawaasni. Keessa amma karaatutti cite eessaan jara kana dhaadha eessaan ikonomii biyyattii kana onsa eessaanan utuu jarri kun magaalaa Finfinnee jiranu dubartiin tuulama waggaa 100 hodoota baattee ilmaan ofii qallabatte lafa ofiirra teesse akkatti nyaattu dhabde akkatti kaattu dhabde ilmaa akkatti awwaalamtu dhabde lafa ofii keessatti awwaalamuu dhabuufaa nama mudate lakkoofsaan hin dhaqu isinii lakka'amuu yookaan eeriyaadhaan qormaan itti dhaqqabamuu danda'a. Jara kanatu amma laal maal godhanii afaan amaareffaa jedhanii amaarummaa jedhanii siyaasaa jedhanii amantii jedhanii walitti guduunfan amma gaa afaanichi yennuun akkamas gar tokkoon lakkii lakkoon afaanii hiikkasannaa jedhamu waluma duukaa gadi jedhe jala hunda jara lafatti kennammee jennaani akkitti nu dhahanu akkitti achi keessaan ba'anii nutti hojjetanu karaan nu jalaa cufameedha malee dubbiin amantii qofaa miti kanaaf nuti adabaadhaa soofla uummanni kuni warra kotte duudaa isin jettanu kana keessa uummata bareedaatu jira. Kotte duudaan wal jabballoota nu miidhuudhaa deemu qofa kotte duudaan. Namoonni nagaantu keessa jiran namoota nagaa jiran waan jennusi jaraafis waan jennu jaraanis waan jennu halaalumatti dhiifna akka afaanii nummoo yeroo nuti qabnu yeroo aamna saawwiroosiin isa ta'u yeroo dhuma jarri achi keessaan ba'anii afaanicha na jalaa tuqan raayyaan isa afaanicha keessa jira nama afaan kana dubbatu keessaa tokko nama dhiiga wal biraa qabu tokko nama hidda wal biraa tokko akka sabummaatti wajjin jira akka lafaatti wajjin jira akka miidhaatti wajjin jira beekumsaa beela koota anatti asirraa an isa keessaan na argachuu danda'u anis isa keessaan hin argachuu danda'a waan ta'eef wanni nu wal biraa qabnu hedduudha akka hawaasa islaamaatti roorroon uummata keenya wajjin baataa hadda keenya roorroo waan jedhamu hundasa. Hawaasa keenya hadda afaan gaafatee mirga ofiitii jecha harkatti qabame kana roorroo kana wajjumaan gaafataa ture. Wanni nuti wal biraan qabne roorroo sana wajjin qabna wanni nuti wal biraan qabne amantii qofa akkanatti hubatee uummanni keenya warri yaada kennatanus haala kanaan kennadhaa adabaan jecha gaariidhaan adabaan kennadhaa ilaa nuti uummanni keenya afaan isaatiin waaqeffata. Namuu qofatu hin ta'in namni Oromoo ta'e egaa amantii kun kooti jedhe itti sabbaa ta'uu qaba. Qabeenya biyyattii qofittiidhaaf osoo hin taane amantichi maganaayyuu eenyu kan dhiisee deema inni jedhu namni jedhu tokko ana biraa wanni hin qabne amanticha qofa ta'uu amanuu qaba. Sheekotiinis warri afaan kana baate hundi isaatu rakkoon isaa isatti dhufa waan ta'eef akkuma gaafa mirgi islaamaa kabajamee fi deebiin ani gaafii uummata islaamaa deebi'ee fi Haji Ibrahim Tuufaa dhufanii itti gaafatamaa majlisaa ta'anii magaalaa Finfinnee irratti Sultaan Hasan Sultaan Eebbaa ta'anii Sufiyaan Usmaan immoo abbaa heeraa ta'ee fi jedhe sanatti namoonni baay'eenis gaala uummanni sabaaf sablammootas hedduu lakkuma ammas immoo itti aanaan immoo Sheekh Abdul Kariim Buraagee itti aanaan maaliif jennaan islaamni kan hundaati waan ta'eef ammas immoo isaan Somaaleen immoo itti aanaati isaan Sheekh Abdulaziz isaan Diradawaa jechuudha. Akkuma kana immoo itti gaafatamaan biiroo Sirasbeet wanni jedhamu itti gaafatamaan immoo Goojjameedha Sheekh Amiir Muusaati. Jara keenya akka kanatti afaan bal'ifatanii wajjiniin deemuu yoo siin jara aarsites immoo hiree argatan kana yeroo kana keessa kallattii dhuma fedheenuyyuu jeequmsa biyya Oromiyaa jalirratti jarri xiyyeeffatanii naannoo biraa nagaa jiru kana akkatti hayyamnu hin qabnu. Akkatti jeequmsa biyya keenyaaf seerrannu hin qabnu. Akkatti dhiifnee wanta jennu hin qabnu. Kanaaf biyya keenya tasgabbeeffachuudhaaf immoo amantiin abbaa fedheetu nagaadhaan biyyattii keenya keessatti afaan isaatiin akka isaan malutti godhachuudhaan mirga qabaa yaada jiruun qaba. Kana hunda isinitti ulfadhaa kabajamaa nagaatti naaf qolchaa. كاتب اتفضل تجربة. أيه
قولي سرايا بام جاتي عدلتو أستاذوتا خيني را ودو جناتو يا شيخ كنتي خيني راس ما تكندغتنا خليس أبصو بيتي مسلم نرجع فوق خيستي وبلين كينيا خريستان يدو دقرانيتون يدو دقرانيتون رايا بام جادا نمي وياني جالا رويسي إسا بيتي بقى دي مخينان غرقلتيني أبي ميلا هوسبيتالا كيسات رويسني خدي وياني بربادا جرتو نام أورومو خريستانا أورتودوكسي دا خطونا ماتو رايا بام جادا وياني جالا رويسي والله ديني يجوي أرقلتا سنج وبليتي تجسان دقتنا دافع بيتي قوان كي رسول الله عليه الصلاة والسلام الربسي تقبعتي مسلمة فالمت إيسي جوي خنا قفامت نجيو بيتي بياربت مسلمتي أبانسي أورتودوكسي دا بيتي مالك إرغيتي أبان خورمو دا أورتودوكسي دا دابتي مسجدا جار جوي بدأم صلاة فهمت خيسوما خريستانا رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجد الدام قودة دي أسي قدسما أسي صلاة نهي جوي يا خاور جيبا ببليس والبدن إسلام ما كمية جوي